السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبرت زينم دعوتو تكين جالة مو كبجمو كمولتن يا كيساني نجيني كيسان برارا بيجي تاني رمضان وجني دردمني كنا في سنة راتوري الدنيا مالي تجرتي لولي الدنيا مال فكات إيران أمريكا إسرائيل مالي تجرا حكومة تفوف جرا روكيتين ميسائيل جيتين وللربل اللي أجرا كونا سيورو كتو kun asiin rukuta kun achi yoo rukutu kun achiin rukuta yaa salaam dhiiraan dhaman jeesi labbeeraa kenna tokko walumaa galatti amma akka odeeffannoon ba'aa jirti waraanni xumuratti dhiyaachaa jira xumuraaf deemaa jira pirezidaantiin ameerikaa akkasuma pirezidaantiin israa'elis waraana dhaabuudhaaf jajammaranii jiranii dubbiin akka walaa jalqaban san hin taane waraanni kun qaala'insa jireenyaa hammeesse keessattuu biyyi guddoon akka Ameerikaa kan addunyaa irratti lakkoofsa tokko irra jirtu tuni bootaa ofii ekonomii ofii dhabuun barbaaddu waan taateef waraanni kun yeroo dhiyootti waan dhaabbatu fakkaata. Amma Ameerikaanis waraana kana xumuruudhaaf Israa'elis akka jechaa jirtutti pirezidaantiin Ameerikaa waraana kana yeroo dhiyootti xumuruu danda'a ka jedhu Israa'elis yaada kana dhiyeessaa jiranii kun maaliif akka ta'e nu gala. Iraaniin gama isiitiin ammoo ji'a jahas yoo kar waraana itti fufuu taate nuti qophiidhaa kanaaf qophaa'aa turre jechuudhaan waraana itti fufuudhaaf akka karoora qaban dubbate. Gama biraatiin daawwattoota keenyaa guyyaa har'as iddoolee garagaraa irratti tarkaanfii walirra fudhatan akkuma itti fufee jira. Gama biraatiin gizee ammaa kanatti waraanni addunyaa kun barumsa akkamii nu kenna? Pirezidaantiin Ameerikaa pirezidaantii Raashiyaa Pilaadimir Puutiin bilbiluudhaan wajjin haasaa godhe. Akka amma addunyaan haasa'aa jirtutti gabaasni baatee jirutti waraana kana keessatti waan gaarii argatee hinjifannoodhaan bahuudhaaf ka deemu Puutiin jedhamee yaadamaa jira. Sababiin isaa akkuma isin agartan Iraaniin galaana Hermuuz jedhamu kan addunyaa daldala ittiin zayitiin gaazii wanni marti irraan dabru cufuudhaan wal qabatee Raashiyaan akkuma beektan biyyoota Awurooppaa wajjin sababa waraana Ukireenii wal qabatee rakkoo keessa jiraachuu isaanii ni beektan. Qoqqobbiin garagaraa Ameerikaa fi Awurooppaa irraa rakaamee akka jiru. Isa kanaan wal qabatee marii telefoonaan pirezidaantii Ameerikaa wajjin taasiseen pirezidaantiin biyya Raashiyaa Pilaadimir Puutiin qoqqobbiin Raashiyaa irra kaa'ame akka ka'uu fi akkasuma biyyoonni Awurooppaa gaazii yoo barbaadan taate gatii barbaadaniin gatii ol kaasanii gaazii akka gurguramu kuna godhuudhaaf ammoo Ameerikaaf biyyoonni Awurooppaa qoqqobbii Raashiyaa irra kaa'an akka kaasan dhiyaate jechuudha. Kana jechuun Puutiin injifannoodhaan keessaa bahuu deemaa jechuudha. Kanarratti namoonni hedduun bakka kanatti ajaa'iba osoo xiyyiitii takkan tokkofne osoo waraana hin geggeessine waraanni Iraanii fi Israa'eliif Ameerikaa jidduu jalqabe ummata Raashiyaatiif akkasuma Puutiniif bu'aa addaa fidee dhufaa jiramu maaltu ta'a ka jedhu namoonni hedduun warroonni poolitikaa danda'an xiinxala garaagaraa kennaa jira. Waan raajiiti dubbiin garuu pirezidaantiin Ameerikaa kallattiidhaan Puutinii waliin dubbatee Puutiin ammoo Iraaniin faana akka jiru hundi keessanuu ni beeytanii hoggana haaraa Iraaniin amma dhufee fi koongiraajileeshiin bakka gammadde jechuudhaan ergaa kanas dabarsee jira jechuudha. Walumaa galatti addunyaan haalli isiin itti jirtu kana jechuudha. Waraanni akka amma deemaa jiru kana yoo itti fufee guyyoota as deeman kana keessatti mootummaan Ameerikaa pirezidaantiin Doonaald Tiraamp waraana dhaabuu irratti waan labsu fakkaata. Gama Iraaniin ammoo taaggaluuf qophiidha ka jedhu achirraan ibsi akkuma itti fufee jira. Tarkaanfiilleen akkuma itti fufee jira jechuudha gama gamanaayyuu. Asirratti hawaasa keenyaaf ergaan dabarsinu galaana jechuun balbala galaanaa qabaachuu jechuun bu'aan isaa maal akka ta'e miidhaan isaallee maal akka ta'e waraanni Iraaniif Ameerikaaf Israa'el jidduu gaggeeffame kuni cufamuun Hormuuz galaanaa kuni ummata keenyaaf darsii cimaadha jennee yaadna. Kabajamoo muummee ministeeraa tokkocha Afrikaa Maandeellaa Afrikaa kan ummata gurraachaa bakka bu'ee dhufe kan ummata Itoophiyaa bakka bu'ee dhufe kabajamoo xaqlaay ministeer Dr. Abiyyi Ahmad wanti kadhaan ta'u hin jiru habiibi. Itoophiyaan ulaa galaanaa malee taa'uu hin qabdu. Itoophiyaan gama dippiloomaasii ammaaraacii fayyadamtee waa hundaa gootee jirti. Namni isin wajjin dubbatuu dhabamee jira. Utubaan haga dhiiban qabaa haga dhiisan qabaa jaa Oromoon. Gaafiin haga gaafatamu gaafattanii jirtan. Waan silaa namni gaafachuu qabu gaafachuu qabdanii jirtan. Namni isin dhagahuu dhabame. Laakiin amma ammoo galaana qabaachuun balbala galaanaa qabaachuun sadarkaa akkamii akka inni qabu. Ekonomii akkamii akka qabu, bu'aa akkamii akka qabu, guddina akkamii akka qabu, miidhaa akkamii akka qabu waraanni guyyoota amma geggeeffamaa jiru kuni addunyaan har'a qaala'insi jireenyaa funyaaniin nu ba'aa jira sitti jechuudha. Biyyuma Awurooppaa biyyoota guddatan keessa jechuudha.
Ummanni keenya Itoophiyaa warri raftanillee dammaqaa. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuun Dr. Abiyyi Ahmadii miti kibirii ka argatu. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuun Dr. Abiyyi Ahmadii miti duudatti fannifatee ka deemu. Dhaloota borii ilmootiyya ilmootee kaganaa dhalatu isaan kanatu irraa fayyadama. Isaan kanatu fayyadamoo ta'a. Warri beekumsa hin qabne sammuu keessan bal'isa. Balbala galaanaa qabaachuun bu'aa akkamii akka qabu hubadhaa jalqaba. Kanaafuu ummanni Itoophiyaa kabajamoo muummee ministeeraa faana hiriirtanii aarsaa barbaachisu kafaltanii balbala galaanaa keessan deeffachuu qabdan. Kanarratti ammoo muummeen ministeeraa manni maree bakka bu'oota Itoophiyaa makkalaakaa saraawitiin jaarsoleen biyyaa abbootiin amantii gatta'anii murteessanii ummanni Itoophiyaa sagalee tokkummaadhaan ulaa galaanaa deeffachuudhaaf akka qophaa'u haasaa afaanii irraa takbaaritti akka seenu sagalee guutuu ol kaafnee ergaa keenya dabarfannaa. Galatoomaa addunyaafis nagaa Itoophiyaafis badhaadhinaa yeroo gaarii nu qabaadhaa. Filannoon keessan neddoo qamadii ta'u hin irraanfatinaa isiniin jenna. Yeroo gaarii qabaadhaa nagaatti.